jaalatti aannanii wajjin oolannaa wayi. Irraa bariifatu wajjin taphanna baala bakkaan isaanii baraafannaa wayi. Jirra jirtoo akkam nagaa fayyaa keessanii hordoftoota chaanaalii Dr. Nimoonaa Boonsoo. Akkam fayyaa jirtu hundi keessan. Egaa isinirraa badee jira dhiyeenyi gaala garaagaraa anatti mijanne sanumaaf isinirraa badee hordoftoota kiyyaa. Hundi keessanuu dhiifama isin gaafadha baduu kiyyaa fi egaa har'a mata duree tokko qabadhee isinii dhufeera. Maalee faayidaa walqunnamtii saalaa kan jedhudha. Walqunnamtii saalaa fayyummaa qaama keenyaatiif faayidaalee akkamii qaba waan jedhu waliin haasofna. Egaa akkuma beekamu walqunnamtiin saalaa dhala namaa dabalatee walumaa galatti bineeldota addunyaa irra jiraniif lubbu qabeeyyii guutumatti wal hormaataaf akka gargaaru beekamaadha. Kanaan alatti hoo faayidaa fayyummaaf walqunnamtiin saalaa waan akkamii qaba waan jedhu ilaaluudhaaf akka qorannoon ibsutti walqunnamtiin saalaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan raawwatamuuf gammachuu yookiin pleezhariidhaa fi gammachuu argachuudhaaf namoonni baay'een isaanii kan fayyadamani. Egaa kanaan alatti hoo gammachuun kun bu'aa akkamii qaba? Gammachuu kanaan alatti faayidaa akkamii qaba walqunnamtiin saalaa hoo jennee ilaalle? Tokko sochii qaamaati. Egaa jara lamaan walqunnamtii saalaa wagam sochiin jara lamaan jidduutti ni jira. Kanaafuu waan sochiin qaamaa bu'aan ispoortiin fidusanii inni illee ni kenna jechuudha. Ispoortiidha. Kanaaf bu'aalee hedduu qaba. Kanneen keessaa innis dhiibbaa dhiigaa yookiin blood pressure gadi buusuuf akka gargaarudha sochii qaamaati. Keessaayyuu yeroo hedduu namoonni irra deddeebi'anii walqunnamtii saalaa raawwatan torbaanitti yoo xiqqaate guyyaa 3-5 reegular namoonni hojjetan dhiibbaa dhiigaa gadi buusuuf akka gargaarudha. Kun akka qorannoon agarsiisu keessaayyuu dubartoota irratti carraa dhukkuba onnee tasaatiin qabamullee akka gadi buusudha. Dhiirota irratti carraa kansarii porosteetiin qabamu. Porosteetiin kun egaa dhiirota qofa keessaa argama. Carraa kansarii isaatiin qabamuu hedduu akka gadheessudha. Qorannoon akka agarsiisutti dhiironni walqunnamtii saalaa ji'a keessatti akka guyyaa 21 godhanii carraan jarri kansariin qabamuu baay'ee gadi bu'aadha. Dhiirota warra walqunnamtii saalaa ji'a keessatti guyyaa 4-7 godhan caala hedduu ka godhan baay'ee carraan kun akka gadi bu'u kan dhiisu. Egaa dhiphina yookiin istireesii ni hir'isa dhugaadha. Hogguu san gammachuu jira hormooniin jaalalaa yookiin oksitooksiniin madda namoonni sun hedduu ni gammadu sa'a sanitti dhiphina irraa onnaadha. Kanaaf dhiphina yookiin istireesii ni hir'isa. Hirriba qulqulluu akka rafnuuf kan gargaaru dhukkubbii qaamaa peenii adda addaa mataa dhukkubbii haa ta'u maashaa dhukkubbii haa ta'u dhukkubbiin kunniin akka nutti hin dhagaamnes egaa ni taasisa. Hormooniiwwan gammachuu akka seerotooniin, indoorfiin, oksitooksiin amma jenne wantoonni kun akka gallakkifamu waan taasisu egaa miirri dhukkubbii akka nurraa badu taasisa. Egaa kanaan alattis maddeenyummaa qaamaa akka ittisu qorannoon kan agarsiisu. Egaa namoonni yoo xiqqaate torban keessatti guyyaa tokko haga lamaa walqunnamtii saalaa godhanii immunoglobulin yookiin maddeenyummaa qaama keenyaa kan dabalu immunoglobulin parsantii 30 akka dabaludha qorannoon kan agarsiisu. Kanaaf maddeenyummaa qaamaa yookiin dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenya akka dabaludha. Dandeettii fincaan qabachuu afuuffee fincaanii dubartootaallee ni dabala. Egaa dubartoonni walqunnamtii saalaa itti deddeebi'anii hogguu hedduu kan godhan yoo taate afuuffee fincaanii sun ni jabaata. Egaa jabina kennaaf egaa fincaan qabachuu sirriitti akka danda'u dandeettiin isaa akka dabalu kan taasisudha. Ispoortiidha akkuma beekamu kegel exercise waan jedhamu jiraan fakkeenyaaf dubartoonni erga dahanii booda akkasumas dubartoonni fistullaa yoo ka godhatan ta'e wantoonni gorfamu kegel exercise jechuun sochii naannoo maashama naannoo qaama fincaaniitii fi qaama naannoo gattaa'umsaa kan jiru maashaa jidduu kan jiruun sochii ispoortii akka gootuudha akka maashaan sun jajjabaatu kan godhamudha. Egaa inni kunillee ispoortiidha waan ta'eef maashaa jiru ni jabeessa. Egaa dubartoonni hogguu hedduu
walqunnamtii saalaa baay'inaan godhanii afuuffee fincaanii si dandeettiin fincaan qabaachuu hedduu akka dabaluudha kan agarsiisu. Sammuu keenyas ni eessaa dandeettii sammuu ni dabaladha. Egaa kunis gammachuutu argama. Gammachuu argamu kanaan kutaa sammuu hippookampaas kan jedhamu akka stimuleetu godhuu fi even hanga waa yaadachuu dandeettii waa yaadachuu yookiin miimoorii akka dabalullee qorannoon ni agarsiisa. Egaa dubartoonni walqunnamtii saalaa hogguu baay'inaan godhan faayidaan jarri biraa argatan fedhii walqunnamtii jaraa ni dabala. Namoonni itti deddeebi'ee argeera inni kun tokko miti. Egaa fedhii walqunnamtii saalaa dubartoota kanaas akka dabaluudha. Vaginal lubrication yookiin dhangala'aan karaa qaama saalaatiin mul'ate fedhii saalaa akka qaama isaaniitti dabaluu gochuu irratti fedhiin hawwatummaa isaanii dabaluu irratti egaa akka dabaluudha. Ofitti amanamummaa namootaas akka cimsuudha. Ofitti amanamummaa yookiin self esteem namootaa akka cimsu qorannoon ni agarsiisa. Egaa asirratti wanni hubachuu qabnu faayidaalee walqunnamtii saalaa amma jennee kenne kunniini. Egaa namoota maatii horatanii sadarkaa umriin isaanii gahee jiru irratti ta'uun hubatamuu qaba. Egaa namoota umriin isaanii yookaan gahin walqunnamtii saalaaf gahuu hin taane irratti immoo miidhaa akka qabu beekamaadha. Egaa bifa kanaan hubachuu barbaachisa jechaadha. Kanaan alatti walqunnamtiin saalaa faayidaalee akkanaa kanneen qaba jenneerra. Miidhaas qaba walqunnamtiin saalaa hedduu kan baay'atu kan ta'u ta'ee qaama saalaa infekshinii nu saaxiluu danda'a. Qaama naannoo saalaa san vulvaa qaama saalaa dubartii garaa san dhiitessuu danda'a, kan dhiiraa dhiitessuu danda'a. Yoo haala hin taane kallattii hin taaneen immoo kan walitti dhufan ta'e qaamni saalaa dhiiraa cabuu danda'a, peenaal firaakcharoon jennuun yookiin immoo qaamni dhiiraa kan dubartii keessa hafuu danda'a. Qunxurroon booji'amee qaama dubartii keessa hafuu danda'a. Peenaal kaaptiivas inni jennuun uumamuu danda'a. Yoo immoo koondomii yookaan wantoota of eeggannoowwan jiru hin fayyadamne ta'e illee infekshinii garaagaraa dhukkuboota darbuu danda'a akka HIV akka tiruu kunniin nama sanirraa gara kana darbuu danda'a. Egaa asirratti faayidaalee kana yoo haasofnu miidhaa isaa cinaa irratti illee of eeggannoon goone haasawuun dirqamaadha. Egaa faayidaalee kana kan haasofnu tokkoof tokko ta'anii namoota abbaa warraa fi haadha warraa ta'an wantoota barbaachisu qorannoo erga godhanii maatii ijaarratanii fi egaa namoota kaaniif akkasumatti unprotected sexual intercourse inni jedhamuun akkuma nama hunda wajjin yookiin namoota hedduu wajjin walqunnamtii saalaa godhuu sanii miti jechaadha. Inni kun faayidaa caalaa dhibeewwan ciccimoo akka HIV, hepatitis tiruu fi dhukkuboota walqunnamtii saalaan daddarban hedduudha sanii gonooriyaa, sifilis maal waan jennuun kanaaf nama saaxiluu danda'a. Egaa har'aaf kanuma irratti xumuraa yeroo biraa walitti deebinaa nagaa fayyaa naa tura.